Dhiira milkaa'aa tokko dudduuba shamarree yookaan dubartii cimtuu tokko jira yaada jedhamutti namanuun. Eessa jirtire? Wal gargaaruma waan jedhamutti namana malee fuuldura dhaabachuu, dudduuba dhaabachuu, cinaa dhaabachuu waan jedhamutti naman. Wal gargaaranii ma jiraachuu waan jedhamutti. Shamarran dudduuba jiru mormichi si galee. Negativity wayii waan qabu natti fakkaatu. Dudduuba jiru dudduuba maal hojjetudha? Yaada gaarii natti fakkaatu. Gargaaru yoo ta'e oddoo barbaadan dhaabatanii gargaaru fuuldura isa ta'u. Tiyyu lafa barbaade dhaabbadhu. Ani walii wajjin jiraachuu keenya barbaade as dhaabbadhu sagoora na dhaabbadhu mataara na dhaabbadhu rakkinan qabu. Tiyyaan immoo duran jira itti afaan guutte. Waan mucaa kana attamatti taphatti isheenii. Wal gargaaranii dhiira jabaa tokko fuuldura shamarree jabduu jira seetuu harkisatu inni itti mormiin qabu ture. Kanaaf dudduubatti sana jibbanii ma. Egaa sagantaan keenya baay'ee namatti tola gara dhumaattis fidaa jirra. Mee amala tiyyaa keessaati kaadhimaa kee tiyyaa jaarsummaa ergitanitti yeroo darbe anis dhufee si dubbisee ture. Jaarsummaa ergine abbaan ishee waan si dhibu koloneel abbaa tiyyaa jedhamu. Kam ilaalu laata utuu natti kan sana keessaan dubbisiyoo. Koloneel abbaa tiyyaa. Isaanii baay'ee nama jabaadha. Isaanitti ergine jaarsummaa isaanitti ergine haa ta'u mucaa koo narraa fudhadhu naan jedhan isaan. Waanuma ta'anii egaa turan sitti fakkaata. Eessuma dhannu fudhadhaa jedhanii sichi immoo cidhatu hafa yeroo cidha keenyaa immoo asumaan hawaasi keenyaa cidha irratti argaman. Rakkinaan qalchuu beekama.